Kami wiirtuu waraana sirnatiifi duree waraana sirnatiifi yeroo garaa garaatti ilaalcha Oromoo balleessuu qabatee waraana dantaaf faayidaa miidhaan goomsee uummata Oromoo ajjeesisaa, balleessaa, seerraa godaansaa manatti bulchiisaa ture. Magaalaa aanaa Gidaamii ammoo eegaaf kaayyoo sirnatiifi qabachuudhaan uummata irraa maallaqa guuruun bifa garaa garaan waraana kanaasitti tajaajilaa ture. Tajaajilli amma nuti agarru kun waajjira magaalaa Gidaamii as keessatti hojii wiirtuu galeessarraa sirni fi diriirsuu fuudhee hojjechaa ture. Yeroo ammaa garuu onkoloolessa 31 irraa kaasee waraanni bilisummaa Oromoo dhuunfatee mooraa isaa godhachuun keessatti tajaajilamaa jira. Qabeenyi waraanni sirna fi uummata Oromoo irraa walitti guuree ittiin sirna nama nyaataa, sirna gita giddootaa, leellistoota sirna nafxeenyaa akka fedhanitti erga uummanni Oromoo umura jaarraa 19ffaa cabee as wal jijjiiraa qabeenya lubbuu hedduutti dhabamsiisaa turan akka keessatti raawwatu kan jajjabeessaa ture yoo ta'u, amma garuu dhalanni qabsaa'ota Oromoof uummata Oromoo gocha kana keessatti hirmaataniin guyyaa onkoloolessa 31 bara 2021 irraa kaasee magaalli Gidaamii leellistoota sirna fiigiirraa bilisa ta'uudhaan dhuunfatamee jira. Haala kanaan mooraan kunis mooraa uummanni Oromoo nagaa waaraan keessatti argamee magaalaa uummanni Oromoo nagaan beekalu daldala beekalu ta'ee jira. Akka miidiyaa sirna fiigiin ooltutti uummanni Gidaamii yeroo ammaa buqqee deemee waraanni bilisummaa Oromoo akka seeneen qabeenyi badee olola jajjabaa gaggeessaa ture. Haa ta'u garuu uummanni Oromoo naannoo kanaa waraana bilisummaa Oromootti dabalamee sirna fi leellistoota sirna nafxeenyaa taatota isaa waraana naatoo uummataaf hin qabne uummata Oromoo ajjeesaa turan eegoodhaa fi aalbeedhaanii waraana bilisummaa Oromoo waliin ta'uudhaan biyyaa godaansee jira. Kana jechuun nagaan waaraan harka uummata Oromoo ture uummata Oromootiin dhufamaa jira jechuudha. Reefii gaachanni uummata Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo isin argitan kun lubbuu isaatti fitimee dhiigatti dhangalaasee lafeetti cabee magaalaa kana erga to'atee as qoreewwan garaa garaa ijaaree qoree bulchiinsaa fi bilisummaa diriirsuudhaanii nagaaf tasgabbiin akka jiraatu akkasumas namni meeshaalee garaa garaa dukkaanaa fayyadamuuf gatii akka hin daballe nagaa waaraan akka jiraatu wal dhaggeettiidhaaf wal hubannoodhaanii bilisummaan dhugaa walabummaan Oromiyaa haga mirkanooftutti wal dhaggeeffachaa injifannoo argaman bara dhufaa darbaa jala darbaa ture uffatee akka jiraatu qoreen garaa garaa ijaaramanii hawaasni illee nageenya isaa tiffachuudhaaf kan itti walii galee jiraachaa jirudha. Orgoowwan waraanni bilisummaa Oromoo magaalaa kana seenetti manni Oromoo kan nagaa akkaan cimaa itti taatee argate malee kan booree, kan lafee cabee, kan wal himatee yookaan ammoo jeequmsi keessatti uumame. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo waraana nagaa labsuu gaaddisa uummata Oromoo irreedhaa fi wante yookaan immoo gaachana uummatummaa isaa kan ittiin mirkaneessedha. Kanaaf uummanni Gidaamis ta'e waraanni bilisummaa Oromoo nagaasitti argame gama kamiin immoo Oromiyaa hunda keessatti waliin ga'uudhaa fi jabaatee akka hojjetu ni dubbatu. Waraana bilisummaa Oromoo as keessa jiran tokko lama sii dubbisne waan isaan jiran isaan irraa dhageenyaa waan bulchiinsa magaalaatiin wal qabate waan irraa hubanne kana siin jenneerraa ammallee qophiin keenyatti fufaa. Isinis dhaggeeffachuun daawwachuu wajjin turtii keessatti sirriitti haa ta'u daandii eelamu.
aanaan Gidaamii magaalaan Gidaamii aanota lixa Oromiyaa Naqallee Wallaggaa keessatti argaman keessaa ishee tokkodha. Haa ta'u malee yeroo garaa garaatti qabsoon bilisummaa Oromoo aanaa kana keessatti geggeeffamuu toota bittaa Habashaatiin akka gufatuuf aanaatti taasifamaa jiru ture keessa aanaa tokkodha. Qabsaa'onni qabsoo bilisummaa Oromoo keessumaa kallacha qabsoo bilisummaa Oromoo ABO'tiin erga ABO'n bara 1973 akka lakkoofsa Awurooppaatti hundeeffame as qabsoon bilisummaa Oromoo humnaan waraanaa baatti ijaaramee gara lixaattis akka ijaaramuuf sochii geggeeffamaa ture keessatti qondaaltota waraanaa miseensa waraanaa akka qabsoon kun gufatuuf mootummaan Dargii aanaa kana keessatti haala shira fakkaatuun qondaaltota miseensota waraanaa hedduu summii itti nyaachisee akka isaan lubbuu obbaan taasise keessaa aanaan kun ishee tokkodha. Kanaan wal qabatee qabsoon bilisummaa Oromoo haga gabrummaan jirutti qabsoon itti fufaa kan jedhu ilaalcha adda bilisummaa Oromoo qabsoo isaatti fuudhaan waraanni bilisummaa Oromoo yeroo garaa garaatti aanaa kana maadeffatee qabsoo geggeessaa ture. Qabsoo yeroo kana geggeeffamaa ture keessatti akkuma bilisummaa isaa uummanni qabsaa'onni eegaa turani qabsoo kanaan wal qabatee mootummaanis qabsoo kana kuffisuudhaaf haala garaa garaatiin sochii geggeessaa ture. Waraanni bilisummaa Oromoo dhiigaaf lafeesaa kennaa tureera. Egaa bara 2018 as erga mootummaan jijjiiramaa ofiin jedhu aangootti ol ba'eeti waraana bilisummaa Oromoo dhabamsiisuudhaaf sirni EPRDF kaleessaa sirna PP ammaa sochii babal'aa taasise aanaa kana keessatti. Aanaa kana keessatti hooggantoonni waraanaa du'aniiru. Waraanni bilisummaa Oromoo badeera jedhamee aanaatti ololamaa turedha. Keessaa'u ijaa olaanaan waraana bilisummaa Oromoo Jaalmarroo Dirribaa Lammeessaa aanaa kana keessatti rukutamanii erga yaalamaa turaniiti lubbuu obba'an jedhee mootummaan karaa miidiyaasaa OBN'n baruma darbe bara 2020 baratti olola gadhiisedha. Egaa kana waan kaasneef sababa qabna amma ka argamnu aanaa Gidaamii magaalaa Gidaamiiti. Magaalaan Gidaamii erga onkoloolessaa 31 as fannoo waraana bilisummaa Oromoo jala jirti. Waraanni bilisummaa Oromoo dhuunfannaa aanaa kana taasise keessatti tolatti kan argate osoo hin taane waraana diinaa irratti dhokaasee diina ari'ee kaan booji'ee qabee kaan madeessee kaan lubbuu obbaaseeti. Haala kanaan haala amma argaa jirtaniin waraanni bilisummaa Oromoo akka fedhetti uummata isaa gidduu socho'aa jira. Egaa waraanni bilisummaa Oromoo irree gaachana uummata Oromooti. Waraanni bilisummaa Oromoo wabii fi abdii bilisummaa fi walabummaa Oromooti. Kanaafuu uummanni sochii amma taasifamaa jiru keessaa'uu duula imala bobbaa gara Finfinnee duula waraanaa marsaa lammaffaa kan marsaa tokkoffaa hagayya bara 2021 eegalee marsaa lammaffaa onkoloolessa 28 bara 2021 tti fufuudhaan injifannoo gurguddaa galmeessee jira. Aanaan Gidaamii kana fakkaatti. Uummanni nagaan ba'ee gala. Uummanni dukkaana isaa banatee daldalaa jira. Uummanni rakkoo tokko illee qabu. Waraanni mootummaa biyyaatti daldala siyaasaaf jecha waraanni bilisummaa Oromoo akka namni akka shiftaa ta'ee fi akka homaatu nyaata uummata Oromootiif hin qabne akka nama ajjeesu uummata Oromoo gidduutti olola bal'aa geggeessaa ture. Gaalee konkolaataa akkasumas dorgommii waraanni bilisummaa Oromoo keessatti gaggeeffamaa kan hojjetanidha. Eenyu immoo eenyu ittiin hojjechaa turedha. Yeroo ammaa waraanni bilisummaa Oromoo eegaas kaayyoo ganamaa osoo hin sarafiin uummata Oromootiif bilisummaa dhugaa walabummaa Oromiyaa akka hundoofuuf taasisaa ture kan lubbuutti qabaa ture. Aanaa kana keessatti nagaan waaraan uummata Oromootiif akka bu'u ganamaaf galgala diina adamsee balleessuu dabalatee nagaa kabajamaa uummata Oromoo eeguu hojii idileesaa godhatee jira gootichi waraana bilisummaa Oromoo. Egaan dhaggeeffattoota keenya qophii addaa daawwannaa ona Gidaamii geggeessaa jiruun waan miseensi waraana bilisummaa Oromoo jedhu hawaasni Oromoo jedhu akkasumas gara fuulduraatti kan ona beegii fi qondaalaa isiniif dhiyeessinaa nu eegaa. Ammallee kan isin waliin ture ani Daandii